Rakkoo qulqullina barnootaa yoo akka ta'amu dandeettii afaan dhaloota barreessuu fi dubbachuu irratti hanqinni akka jiru qorannoon baramee jedhe biiroon barnoota Oromiyaa. Kanaaf sirna barnoota afaan dhaloota naannoo Oromiyaa jijjiiramu himeera. Jijjiiramni kun afaan Oromoo fi afaan Amaaraa irratti raawwatame. Abrahaam Birrumoo dabalatasaa qindeesseera. Barsiisaa lammii dhufaa mana barnootaa naannoo mana bichuu ganda baadiyyaa ollaa magaalaa Sulultaatti argamutti kutaa tokkoffaa barsiisu. Barsiisaan kun daree dhuunfaa barsiisaa jiranitti semisteerota 3 darbaniif kutaa tokkoffaatti qubee afaan Oromoo laarraa jalqabanii barsiisaa akka jiran himu. Laarraa gaa jedhamee taasisee deema. Innis amma akka durii sana aabaa caadaa jechuun hafeera. Yeroo barsiifnu laarraa jalqabnee asii barattoota kan lakkoofsaa deemna. Laasan jalattis immoo jechoonni jiru. Jijjiirama kana walakkaa bara 2008 eegalee leenjiin isaaniif kennamee kitaabni haaraan dhufee eegalle jedhu. Barnoota afaan Ingilizii immoo akkuma durii ABCD jedhanii barsiisu. Qubeen Ingiliffaa ABCD akkuma duraanitti. Wanti jijjiiramee kitaabni haaraan dhufee hin jiru. Tooftaan afaan Oromoo baruu fi barsiisuu akkanaa kun bakki itti nu rakkise jira jedhu barsiisaa lammiin. Isa dura baratanii dhufan irraa haaraa gaafatti ta'u qubeen afaan Oromoo aarraa jalqabayyuu isin immoo laarraa jalqabdanii nu barsiisaa jirtu barsiisaa haadha miti nuti barree duraa jedhanii waan akkasii yaada kaasu isa qabachuudhaafis baay'ee nu rakkisaa ture. Kitaaba afaan Oromoo haaraa kutaa tokko kana kan qopheessanii fi ogeessi barnoota afaan Oromoo biiroo barnootaa Oromiyaa obbo Nagaasaa Hundee jijjiiramni kun gosa barnootaa afaan Oromoo kutaa tokko amma 8 irratti dhufe jedhan. Torban jalqabaa irratti barattoonni kutaa tokko qubee laa torban ittaanutti a jedhanii qubee torbaaniin qoqqoodanii barsiisuu maaltu fide jennee deebii kana kennan. Yoo maalirraa ka'e sagaleessi yookaan immoo boce haala salphaatiin qubee inni barreessuudhaaf danda'u. Amma daa'ima tokkoon baanaa barreessi yoo jette baay'ee isa rakkisa. Waa sadan kan adda baasuu qaba. Ulaagaan isaas itti meera. Tokko barreessuudhaaf kan salphaa ta'e, sagaleessuudhaaf kan salphaa ta'e, irra deddeebi'ee kan dhufe ulaagaa kana sadan guutuu qaba. Ka'umsi jijjiirama kanaa qorannoo dhaabbata miti mootummaa IGRA Early Grade Reading Assessment jedhamuun qoratame yoo ta'u dandeettii dubbisuu fi barreessuu barattootaa kutaa gadii fooyyeessuuf hojii hojjetamedha jedhu. Hojiin kun jijjiirama sirna barnootaa afaan dhalootaati kan jedhan hoogganaa ittaanaan biiroo barnootaa Oromiyaa obbo Maamoo Boggaalaa dandeettiin dubbisuu fi barreessuu afaan dhalootaa barattootaa hanqina qabaachuu qoratame sadarkaa kanatti dhufne jedhu. Akkaataa afaan dhalootaatti barsiifnuu fi sirna barnoota afaan barnootaa irratti barsiifnu sana keessuma daree gara jalqabaatti kana kan sirreeffame. Bu'uurri jenneera sila bu'uurri isaa daree gara jalqabaatti jenneera. Karaa salphaarra gara walxaxaa ta'etti shaakalli barreessuu irra deddeebi'amee shaakalama kana booda adeemsa keessatti hin hafeeffata barataan jecha. Mala barsiisuu haaraa kanaaf immoo leenjiin madaqiinsaa barsiisotaaf kennamee kitaabni raabsamee semisteerota 3 darbaniif barattoonni guutuu Oromiyaatti akkanaan barachaa jiru jedhan. Haa ta'u malee jijjiirama kana hayyoonni afaanii fi sirna barnootaa ni qeequ. Dr. Firdisaa Jabeessaa qorataa afaanii fi sirna barnootaati. Hundeen sirna barnootaa hayyootaa fi hawaasa sirni baruu immoo dimshaasharraa gara adda baasutti ta'uu qaba jedhu. Igiraani hundee humna itti sirna barnootaa keenya jijjiiruu hin qabu. Maaliif sirni barnootaa tokko hundee biyya tokkooti, hundee saba tokkooti. Sirni barnootaa qilleensi sochoosuu hin danda'u. Ijoollee yoo dhalattu ijoolleen Oromoo maaliin afaan banatti? Abbaa jettee afaan banatti. Kanaaf abaa caadaan perfektiidha. Saayinsii baruu barsiisuu baheedaa hojiisa jirru yoo jennu egaa gama dimshaashaarraa gama adda baasuutti ce'ama. Dura dimshaasha. Barsiisaan Ogbarruu Yuunivarsiitii Finfinnee Qulqulluu Ijoo adeemsa barnoota qubee afaan Oromoo qorqalbii hawaasaan wal hunate yeroo tokkotti jijjiiruun ulfaataadha jedhan. Haalli baruu barsiisuu faaruudhaan qabatamee qorqalbii hawaasaa irratti ijaaramee eenyummaa hawaasaa wajjin falaasama duudhaa hawaasaa wajjin wal hunatee jiru kuni haaluma salphaadhaan otoo hawaasni hin beekin otoo barsiisonni afaanii hin beekin otoo manneen barnootaallee hin beekin manneen barnootaa dhuunfaa quban qabnu haaluma salphaan jijjiiramuunsaa baay'ee waan nama gaddisiisuu fi fedhii dhokataa wayii akka dugda duuba jiruudhaan natti mul'atu. Malli qubeen afaan Oromoo ittiin barsiifamaa ture sirna barnoota addunyaa waliin kan wal simu tures jedhu hayyoonni kunneen. Kanumti afaan Oromoo hin beeknellee faranjiin tokkollee afaan Oromoo utuma ganaa waa'ee afaan Oromoo hiika isaa hin beekin afaan Oromoo barachaa ture salphaadhumatti.
maaliif wal deeggaree deemaa ture. Kitaabota afaan Oromoo kutaa tokko amma 8 haaraa kanneen beektonni akka beekan Gulummaa, kaadhimamaa Dr. Tafarii Nugusee, Yaazoo Kabbaba, Dr. Tolamaariyaam Fufaa, Dr. Taamanaa Kitilaa fa'itu qopheessan. Qopheessitoota kitaabotaa kanneen keessaa warri biyya keessa jiran gariin dubbisuuf yaalle miidiyaatti dubbachuuf fedhii hin qabnu jedhaniiru.